Torbee dabarsine kana keessa ajandaa gurguddaa miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiran keessa ajandaan tokko magaalaa Finfinnee keessatti kan raawwatedha. Ajandaan kunis waa'ee moodelistii Qananii Addunyaa kan turedha. Qananii Addunyaa dhiheenya kana torbee dabarsine kana keessa akka of ajjeeftee kan himamaa turedha. Kanumaan wal qabatee abbaan ishees dhaamsa tokko dhaammatee kan inni jiru. Dhaamsa kana hanga xumuraatti isin biraan kan geennu ta'a. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtanitti isin bira haa gahum. Abbaan shamarree jalqaba torbee kanaa magaalaa Finfinneetti duutee Qananii Addunyaa intala koo faqni akka argamuuf barbaada jechuun kan dubbatu dhagahame. Moodela akkasumas beeksisa garaagaraa dalaguudhaan kan beekamtu Qananii Addunyaa kaadhimaa artist Andu'aalam Gosaati. Erga duunni ishee dhagahame booda poolisiin artistii kana ajjechaa ishee shakkuudhaan to'annoo jala oolchee qorachaa akka jirus beeksiseera. Abukaatoon Andu'aalam immoo himannaa maamila isaa irratti ka'e kana kan waakkatan yommuu ta'u, abbaan ishee obbo Addunyaa Waaqoo intalti isaanii amala gaarii akka ishee hin qabne himuudhaan du'a isheetiin gadduu himaniiru. Waan biraa waan barbaadu hin qabu kan jedhan abbaan ishee akka haqni ishee qofa bahu barbaada jechuun dubbateera. Poolisiin magaalaa Finfinnee qorannoo eegaluu fi ammatti qunnamtii mana jireenyaa ishee gamoo shanaffaa sababa ammaaf hin beekamneen kufuu dubbataniiru. Abbaan ishee obbo Addunyaan Harargee kan jiraatan yommuu ta'u, akkatti waa'ee du'a intala isaanii dhagahayyoo himan garuu kan laphee nama cabsu ta'uu himama. Bilbilli itti bilbilamee intalti isaanii gamoo irraa kuftee akka of ajjeeftee kan itti himamedha. Yeroo kana dhagahu garuu qalbiin isaanii akka cabe boohaa himaniiru. Intalti isaanii tasgabbooftuu fi nama jijjiiramaaf hojjetu akkasumas ofiin akka of hin ajjeefneef yoo namni dhiibbaa irratti kan uumee fi miidhaa kan irratti geessise ta'e qorannoon qulqulluun akka naa gaggeeffamu jechuun gaafataniiru. Artist Andu'aalam Gosaa du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkame guyyaa kamisaa mana murtiitti dhihaate yoo ta'u, abukaatoon isaa obbo Liiban Abdii akka himettiin poolisiin Andu'aalam mana murtii federaalaa dhaddacha Araadaatti dhiheessuu himeera. Abukaatoon kun garuu himannaa irratti ka'e waakkachuun ajjechaa raawwachuudhaaf wanti ka'umsa ta'uuf akka hin jirre mormeefii jira. Haala amma jiruun addee Qananii of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin yookaan maamila kiyyaan du'uu ishee waan irra hin geenyeef jechuun wabii gaafachuu abukaatoon kun dubbateera. Poolisiin magaalaa Finfinnee waa'ee du'a ishee akkuma dhagaheen garee qindeessee qorachuu eegaluu fi kan isheen duutes gara hospitaala Yaaneet osoo geeffamaa jirtuuti jechuun kaafame. Eegasii booda ture poolisiin gara hospitaala Minilikkitti geessuun reeffi akka qoratamu kan taasise yommuu ta'u, akkaataa ta'e kana sababa du'a ishee addatti waan adda baasee jiraachuu baatus namoonni himannaa garaagaraa dhiheessaatiin jiru. Keessattuu miidiyaa hawaasaa irratti wanti barreeffamu waan garaagaraa waan ta'eef itti dhiyeenyaan qorachuun kan barbaachisudha. Obbo Addunyaan waa'ee intala isaanii dubbatan nama cinqii qabdullee miti jechuudhaan kaasaniiru. Durumaanuu waan dubbachuu barbaadde fuulduratti dubbatti dhoksaa hin beektu. Intalli koo harka namaatiin yoo ta'e malee ofiin gamoo irraa of darbitee of hin ajjeeftu jechuudhaan kaaseera. Erga duuti ishee dhagahamee booda namoonni ishee beekan kan miidiyaa hawaasummaa gubbaa ishee hordofanii fi kan ishee hin beeknes gadda isaanii dhaggeeffachaa fi mul'ifachaa jiru. Namoonni hedduun bakka awwaalchaattis argamanii gadda isaaniitti dhagahame kan argisiifatan yommuu ta'u, namoonni kaan ammoo suuraalee ishee fi suuraalee guyyaa awwaalchaa kana miidiyaa hawaasaa irratti qooduudhaan gadda isaanii argisiifataa kan isaan jiranidha. Manaajara Andu'aalam kan ta'e Lalisaa Indiris irraa akka odeeffatametti du'a ishee guyyaa tokko dura dhaloota isheetiif suuraa ka'aa akka turan kan kaasudha. Gaafa duutes kaadhimaa ishee artist Andu'aalam Gosaa mana waliin turuu poolisiin kan mirkaneeffate yommuu ta'u, kun ammootu garamitti akka deemu kan akeekuudha jechuun namoonni tokko ni kaasu. Poolisiin ibsa baaseen yeroo isheen kuftu mana keessa kan ture abbaa warraa ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa to'annoo jala oolchuun qorannoon irratti adeemsifamaa akka jirus kaasaniiru. Awwaalchi Qananii guyyaa roobii magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatameera. Sirna awwaalchaa kanarratti kaadhimaa ishee kan ta'e artist Andu'aalam Gosaa poolisiidhaan dabalamee argamuun gadda isaa ibsateera. Ta'us poolisiin deebi'ee fudhachuudhaan akka deebisee garuu mirkaneeffameera. Manaajarri isaa Lalisaa Indiris hin gadhiifamne gara mana hidhaatti deebisaniiru jechuunis dubbateera. Abbaan Qananii haqa qofa barbaanna nuti kan jedhu yommuu ta'u, dhiiga mucayyoo keenyaa barbaanna malee waan biraa hin barbaannu jechuunis kaaseera.
akka dhiigni ishee jigee hin hafne kan jedhu abbaan ishee akka artist Haacaaluu Hundeessaa dhiigni intala koo akka na jalaa hin dhokanne jechuunis gaafateera. Obbo Addunyaan poolisiin isaan biraa hanga ammaa waan odeeffate akka hin qabne kan dubbatan yommuu ta'us waa'ee ilma kiyyaa hanga lubbuun jirutti gaafachuu hin oolu jechuunis kaaseera. Dhimmoota namoonni gaafataa turan keessaa tokko hariiroo isheen artist Andu'aalam Gosaa waliin qabdudha. Leellisaan kaadhimaa waliin ta'anii namoota waliin jiraatan jechuun kan hime yommuu ta'u yeroo dhihootti sirna gaa'elaa isaanii raawwachuudhaaf qophii irra akka jiran beeksiseetiin jira. Haa ta'u malee poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa baase keessatti yeroo ibsu Qananiin haadha warraa Andu'aalam Gosaa jechuun ibseera. Abbaan Qananii obbo Addunyaan Andu'aalamii fi Qananiin hariiroo gaarii akka qabanittiin quba qaba jechuun kaaseera. Yeroo hagamiif wajjin kan turan jedhu toora waggaa 2 ni ta'a jechuun kan himan abbaan Qananii wajjumaan jiranii wajjumaan galan jechuunis ifa godheera. Obbo Addunyaan waa'ee intala isaanii yeroo himanitti akkamittiin akka isheen of hin ajjeefne jechuun yeroo tarreessan isheen maatii ijaartee barumsa isheetti deebitee of dandeessee hanga kaampaaniitti deemuu barbaaddi malee of ajjeesuu takkumaa abdii kutachuu hin barbaaddu jechuun kaasaniiru. Akkaataa namni hojiitti galuu nutti himaa turte jechuun kan kaasan gabaabumatti nama abdii kutatu osoo hin taane nama mul'ata guddaa qabudha intalti kan koo kanaafuu of ajjeesuu gonkumaa hin yaaddu jechuun kaasaniiru. Sirna awwaalcha ishee irratti akka ibsametti taanaan Qananiin umrii ishee 25 kan boqatte yommuu ta'u aanaa Daaroo Labuu magaalaa Micaataatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegale barumsaan cimtuu akka taate seenaa ishee keessatti katabameera. Barnoota sadarkaa lammaffaa qabxii ol aanaan xumurtee Yuunivarsiitii Arbaa Minciitti kan baratte yommuu ta'u Yuunivarsiitii kanatti muummee haayidiroolikii fi weetar injiinaringiidhaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011tti kan eebbifamte ta'uus himama. Sana booda biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaa hojjechuun kan ibsame eegasii garuu moodela akkasumas beeksisaa fi bohaartii garaagaraa hojjechaa turuun hanga lubbuun ishee baatuttis hojjechaa kan turtedha. Keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti uffata aadaa Oromootiin miidhagdee kan hojjettu yommuu ta'u erga duuti ishee dhagahamee booda namoonni miidiyaa hawaasummaa irratti suuraa ishee qooduudhaan gadda isaanii ibsachaa turaniiru. Akkaataa du'a ishee poolisiin qoratee uummata biraa waan gahu jechuudhaan ifa godhaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa kanaan duras artistoonni akkasumas namoonni bebbeekamoon hedduun yeroo du'anitti maatii fi firoottan isaanii haqa isaanii osoo gaafataniif kan hanga ammaatti osoo hin argaminiif hafee kan lakkoofsaan hedduu ta'anidha. Akka fakkeenyaatti artist Daadhii Galaan, artist Haacaaluu Hundeessaa fi akkasumas nama siyaasaa Batteen nama as keessatti lakkaa'amanidha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa kan har'aaf isiniif dhiyeessine kanumaan raawwateera. Nu waliin waan turtaniif galatooma.